akka jettee na haasofsiifte qeeshee naani waa'ee gaa'ila kooti kadhannaa naan godhinaa jetteen maaliif isiin kadhatamuun jedheen gaafa kadhatamu waaqoo tureedha an keessan jiruudha nama wajjinaasi an keessan jiruudha amma garuu hette waa'ee jireenya akkamatti naa kadhadhaa malee waa'ee gaa'ila isheeti maal jedhina akkamin gootareen jedhe akka nama bishaan lixee cilleeffadde keessa bu'aate tab jedheen keessatti lafa dhaate maa yoo ta'u dide immoo attam gootaan jedheen yoo ta'u dide wattam gooteen naan Phexrostu jira miti sammuu jetteen intallee dhagamtuudha Phexrostu jira jetteen attam jennaan Phexros gaafa galaanni gannaachuu ka'ee gooftaa harka koona qabe naan kaf godhee kaase kanaaf cillimpoo keessa liteemte intalaa dhagamtuudha cillimpoo keessa bu'ee gaafa inni nattammaatu Yesuus harka naqabe jedhaa mucaasaa gataaree gaa'ila keessatti harka naa qabu jetteen ilaalladdeetti galuurra keessa bu'ee harka naa qabu jette maraatummaa dhaadhoo kun agartanii akka namni godhe akka namni itti hiike warri maatii qabanis dogoggora waan hiikaniif maatii isaanii yoo diigan fayyaan maatii isaanii yoo dhibe